Magaba kanelma kana hura qulqullu waaqayyo tokkotti namanna amen. Waan hundumaa fuula dura waaqayyo gooftaan gooftota waaqayyo mootiin mootota biyya keenya nagaa taasisee biyya keenya keessatti immoo nageenya isaa nuuf laatee addunyaan kun illee darbitee samiidhaa fi lafi nuti arginu kun illee gubattee ciccittee baddee sagaleen isaa garuu baraatti hanga baraatti kan jiraatu. Har'as boris kan hin moofamne baraatti hanga baraatti haaraa ta'ee kan jiraatu. Funyoosaa hura qulqulluutiin bakka kanatti asitti nu harkisee yaa'ii kanaanis akka wal argine dubbii sagalee waaqayyoo akka waliin barannu waaqa nuuf iyyameef galanni haa ta'u. Baga gammaddan baga waaqayyootti isin ga'e. Kabajamoo abbaa keenyaa barsiisaa wangeelaa Malaaka Mirat luba Taammiruu Nagaasaa kabajamoo obboleessa keenyaa faarfataa Daaqoon Yoonaas Kumaraa kabajamtuu obboleettii keenyaa faarfattuu Bojee Guddinaa akkasumas kabajamoo abbaa keenyaa bulchaa mana qulqullummaa kanaa luba Girmaa akkasumas obboleessa keenyaa kiraaraa taphachuudhaan hojii waaqayyootti kenne akkuma qulqullichi Phaawulos uumaan keenya tokko kennaan keenya garuu gargar jedhe kennaa ajaa'ibaa kan isaaf laate obboleessa keenya barsiisaa Qananii akkasumas akka waliigalaatti kabajamtoota abbootii lubootaa kabajamtoota obboloota koo daaqonootaa kabajamtoota abboota kabajamtoota armoota kabajamtoota maatii waaqayyoo kan taatan hundinuu xiqqaatii hanga guddaatti nagaa galata waaqayyoo akkam jirtu. Ameen. Maqaan waaqayyoo uumaa keenyaa maqaan waaqayyoo fayyisaa keenyaa maqaan waaqayyoo qoricha keenyaa maqaa kabajamtuudhaaf ulfaattuu kan taate giftii keenya maaramee biddeen jireenyaa deessee kan nuuf laatte mucaa ishee fayyisaa addunyaa wajjin Beetlehem Efraataatti hanga Gibsiitti immoo hanga Qaraaniyooti kan wajjin turte rakkattee dhiphina hundumaa kan argite akkasumas ergamoota isaa qulqulloota isaa wareegamtoota isaa marafaan lafa kanaatti kaasee hanga teessoo isaa Saraariyaamitti ba'a biiftuutti kaasee hanga lixa isheetti kaabaa kaasee hanga kibbaatti uumama isaa 22 fuula duratti kan argamaniif kan hin argamne fuula duratti yeroo hundumaa kan sodaatame kan kabajame nuuf haa ta'u. Irra deebiidhaan ammas bagaa gammaddanii baga waaqayyootti isin ga'e. Ameen. Waaqayyo itti tolee waaqayyo jaallatee faaruu abbootii keenyaa armootii keenyaa kadhannaa wareegamtootaa tolootaa kan fudhate waaqayyo yaa'ii keenya fuula ifaadhaan nu fudhate yaa'ii keenyas waaqayyo nuuf haa eebbisu. Egaa karaa abbaa keenyaa barumsa fayyinaa dhugaan dhumatti immoo namni akka ni dagate hin rabne fuuldura waaqayyootti akka dhiyaatu beekee waa'ee jireenya keenyaa barumsa nu barsiisu barumsa guddaa nu barsiisanii turan. Karaa koommoo amma kan waliin barannu waa'ee yaa'ii kanaa ilaalchisnee gabaabsinee waliin baranna. Ani isinitti dheeressee isinin tursu mata dureen barumsa keenyaa lallabni anaa fi nageenya naaf kenna. Lallabni anaa fi nageenya naaf kenna. Jecha cimaa jecha guddaa kana kan nuti irraa argannu qabsuuraa Yohaannis Afaan Warqeedha. Egaa dhugaadhumatti lallabni nageenya naaf kenna. Lallabni boqonnaa naaf kenna. Lallabni tasgabbii naaf kenna. Lallabni jireenya koo haareessa. Lallabni iddoo dhibee kootitti bu'a. Lallabni gaafa addunyaa kana ilaalu jireenya addunyaa kana akka irraanfadhu na taasisa. Lallaba gaafa waa'ee lallabaa taa'ee yaadadhu addunyaan kun akka isheen darbitu addunyaan kun akka isheen gubattee baddu akka isheen liqeeffamtu sagalee waaqayyoo natti himaa. Gaafan kana dubbadhus lapheen kootti gammadee laphee koorraa kaasee waa'ee kanaa gaafan dubbadhu waa'ee kanaa gaafan taa'ee yaadu waa'ee kanaa waa'ee kanaa gaafan taa'ee yaadu gaafan taa'ee dhaga'u dhugaadhumatti lallabni jireenya koo haareessa afaan koo saaqqadhee waa'ee isa jabaa jabdootaa waa'ee isa mootii moototaa waa'ee isa hundaa gochuu danda'u waa'ee isa alfaa omeegaa ta'ee waa'ee isa addunyaa kana dabarsuu danda'u gaafan taa'ee yaadadhu dhugaadhumatti dhanni koo na hiikamte sagalee waaqayyoodhaaf jedhe das nama jedha galanni waaqayyoof haa ta'u waaqa kanaa galateeffannu.
Mee Yohaannis Afawarqi eenyudha? Yohaannis Afawarqi namni jedhamu eenyudha? Maaliif immoo Afawarqi jedhame? Yohaannis Afawarqi namni jedhamu dhugaadhumatti abbootiin mana kiristiyaanaadha. Galaana beekumsaa kan ta'e nama ogummaa guddaa qabu, nama beekumsa guddaa qabu ture. Yohaannis Afawarqi abbootiin gaafa dubbatanii waa'ee Yohaannis Afawarqi mucaan namaa dubbachuun baay'ee namatti ulfaata. Barumsa isaa seenaa isaatiin ta'anii dhaggeeffachuun baay'ee namatti ulfaata. Garuu amma Waaqayyo dandeessise seenaa Yohaannis Afawarqi dubbanna jedhaniidha. Seenaa Yohaannis Afawarqi dubbanna jedhaniidha. Kanaaf Yohaannis abbaan wangeelaan jecha gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo hojjete waan inni dubbate isa duwwaa miti qulqulloonni isaa ajaa'iba isaan hojjetanii dinqii isaan hojjetanii osoo barreeffameera ta'ee bishaan addunyaa kanarra jirtu osoo qalama taate barreeffamtee dhugaadhumatti dhumuun ga'uu hin dandeessu. Samiidhaaf lafti kun immoo osoo waraqata ta'ee barreeffamee dhumuun danda'u jedhee Yohaannis abbaan wangeelaa, Yohaannis abbaan ergaa, Yohaannis abbaan mul'ataa hammarraatti monduun kan jiru amajji gaafa afurii biyya jiraattusaatti kan ol ba'e bara isa xumuraa kanatti immoo deebi'ee kan dhufu wangeela isaa boqonnaa 20 gubbaarratti barreeffamee kan dhufu kan jedhee kanaaf ilaalichaa. Egaa Yohaannis Afawarqi namni jedhamu bara 347tti nama dhalateedha. Bara 347tti biyya Anxooqiyaatti dhugaadhumatti abbaa isaadhaa Asfaaniidoos nama jedhamuu fi haadha isaa Fiiniyaas nama jedhamtu irraa dhalate. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 3 gubbaarratti karaa adda biraa immoo wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 9 gubbaarratti Yohaannis cuuphaan maal jedhe seetanii mukti firii gaarii qabu firii gaarii godhata mukti firii gaarii hin qabne garuu muramee abiddatti geetamaa jedhe. Abbaan isaas warra Waaqayyoon beekan, abbaan isaas warra seera Waaqayyoo beekan, harmeen isaas adeemsa Waaqayyoo warra beekan namarraa dhalateera Yohaannis Afawarqi. Gaafa dhalatosee Yohaannis Afawarqi mucummaa isaa keessatti barsiisota wangeelaa addunyaa kana keessa turanii darban boris ganaa dhufan keessaa Yohaannis Afawarqi wanti isa adda taasisu nama biyya Iskindiriyaa jechuun Gibsi keessatti kan argamtu jechaadha. Gara Gibsii nama deemee filosoofii nama barateedha. Bara sanatti warri saayintistoonni bara sanaadhaa waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo isa hundaa gochuu danda'u isa hundumaa dabarsee jiraatu alfaa omeegaa ta'e irratti gaafa isaan mormii dhiyeessan gaafa isaan diibeetii geggeessanii Yohaannis Afawarqi barumsa addunyaadhaaf yoo ta'e an nama filosoofii barateedha. Barumsa addunyaa kanattis yoo ta'e an garuu nama ga'an ture garuu barumsi addunyaa kana nan fayyadu jedheeta umurii koo waggaa 16 kitaaba qulqulluutti beekee wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuutti deebi'ee jedhe. Mee utuu ka'ee Waaqayyo akkasin jedhu malee mana keessan isaa jireenya keessan isaa anuma duwwaa tajaajilaa anuma duwwaa faarfadhaa waa'ee koo duwwaa labsaa osoo isiniin jedhe akkam taatu. Namni jireenya isaa maatii isaa dhiisee gooftaa duukaa bu'e eenyudha? Garuu Yohaannis Afawarqi akka wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 29 gubbaarratti barataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e qulqulluun Phexros namichi sooressi tokko qabeenya isaa ilaalee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa gaafa inni bu'uu dide lakkinaafuu gara qabeenyaa kootitti goruunaaf goye jedhe jireenya isa darbuutti jechaadha. Jireenya isa darbuutti biyya lafaa ishee darbitu kanatti biyya lafaa ishee abdatamte kanatti goruunaaf wayya gaafa jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sooressi tokko mootummaa Waaqayyoo dhaaluurraa dhugaadhumatti gaalli tokko akka fe'amee jirutti qaawwaan immoo keessa ba'uutu irra salphataa gaafa inni jedhu barataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e qulqulluun Phexros immoo yaa gooftaa nuti mana keenya dhiisnee haadha manaa keenya dhiisnee fira keenya dhiisnee lammii keenya dhiisnee si duukaa buunee kanaaf iyyuu maal arganne jennaan harka 100 keessaa 100 waan fira keessaniif lammii keessaniidhaaf biyya keessan dhiistanii na duukaa buutanii harka 100 keessaa 100 argattu jedhe. Waa'een kanaa waan isaaf galteef Yohaannis Afawarqis waggaa 16 isaatti samii irraatti barataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e qulqulluun Phexros bara 67 adoolessa gaafa 5 kan wareegame Room keessatti Yohaannis abbaan wangeelaa immoo amajji 4 biyya jiraattotaatti kan ol ba'e Yohaannis Afawarqiidhaaf waggaa 16 samii irraatti qulqulluun Phexros furtuu samii irraa kenneefi
akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos gubbaarratti lafarratti kan isin hiitanii samii irratti hiikamaadha lafarratti immoo kan isin hiiktanii samii irratti hiikamaadha akkuma inni jedhe dubbate sana barataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e qulqulluun Phexros furtuu samii irraa fuudhee isaaf laatee qulqulluun Yohaannis immoo hoo wangeela kanaan tajaajili jedhee kenneefii jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Anaadhaaf isiniidhaafis akka wangeela mootummaa Waaqayyoodhaan tajaajiluuf nuu kennameera. Amma akka teenya dubbii sagalee Waaqayyoo barannoo fi Waaqayyo nu waameera. Waa'ee isa addunyaa isaas isa eegalu yeroo qabaanne gargaaran. Sa'aatii booda biyya lafaa kun akkamitti raawwatti wanta irra ta'aa jiru maaliif ta'aa jira nuuf ta'aa booda. Waa'ee isa biyya lafaatti gurra keessanii qabinaa inni darbaa garuu Yohaannis saba warqee kana hundumaa kennaa kana fudhatee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'ee hiriyaasaa kan ta'e Baasiliyoos nama jedhamu duukaa hiriyaasaa kan ta'e Baasiliyoos nama jedhamu duukaa gara gammoojjiitti gadaama seenutti sokke. Dargaggeessaa irra jirtanii dargaggeettii irra jirtanii hiriyaan tanetti hidhatina. Hiriyaan tanetti hidhatin hiriyaa borboolla keessa si buusu abidda qiliinii keessa si buusu abiddi isaa sa'aatii 24 guutuu kan hin dhaamne gaafachi ga'an garuu biyya lafaa kana irratti wayyoo nuyi osoo hin uumamin namni irra ta'ee wayyoo nuyi biyya lafaa kana irratti gadameessa harmee keenyaa keessatti osoo akka bishaanii taanee dhangala'anii irra ta'ee maal ta'a ture. Utuu daqiiqaa immoo qabaannee biyya lafaa kana irratti deebinee daqiiqaa gabaabduu qabaannee biyya lafaa kana irratti deebinee abidda nama nyaatu kana annee obboloota keenyatti himnee jedhanii warra achi keessaa kan gubatan warra abidda akkasitti kan nama geessu hallayyaa qiliileetti kan nama geessu hiriyaa akkasitti hidhatina. Hiriyaa Waaqayyoodhaan sodaatu hiriyaa seera Waaqayyoo beeku hiriyaa faarfatu abbaa lallabu abbaa qorrobu abbaa tajaajilu duukaa deebi'aa gara mana Waaqayyootti. Hiriyaan keessan hiriyaa akkasii haa ta'u Yohaannis saba warqii bara sanatti duruyyoonni baay'een jiru turanii. Bara sanatti Yohaannis saba warqii duruyyoonni baay'een namoonni waan hamaa hojjetanii waan jallinaa hojjetan baay'een jiru turan garuu lakki gara Waaqayyootti goruunaaf wayyaa garuu lakki gara mana Waaqayyootti fiiguudhaaf wayya jedhee gara baraatti nama sukkiidha. Yohaannis saba warqii namni jedhamu kuni gaafa inni barsiisus immoo ergamoonni Waaqayyoo lallabni isaa barsiisota wangeelaa warra kaan irraa kan adda ta'u ergamoonni Waaqayyoo samiirraa gadi bu'anii Yohaannis saba warqirraa nama baratan Yohaannis saba warqii nama ajaa'ibsiifatan nama ture. Kiristiyaanota tajaajilli keessa Waaqayyoo fuulduratti ajaa'ibsiifamu. Abbootii koo warri lallabdan warri qaddastanii warri mana Waaqayyoo keessatti sillaatii Waaqayyoo dura dhaabattanii tajaajilli keessa Waaqayyoo irratti haa bareedu. Obboloota koo daaqoloota warri mana Waaqayyoo keessatti tajaajiltanii mana Waaqayyoo keessatti Beetleemiidhaaf Qaraaniyoo gidduu kan deddeebitanii tajaajilli keessa Waaqayyoo biratti haa bareedu. Ergamoota Waaqayyoo biratti haa bareedu. Haadha Yesuus Kiristoos biratti haa bareedu. Barsiisota wangeelaa warra lallabdanii tajaajilli keessa nama biraan watti bareedini. Tajaajilli keessa Waaqayyoo biratti fudhatama haa argatu. Tajaajilli keessa Waaqayyoo bukkeetti isiniif haa bareedu. Warri faarfattan faarfattoota tajaajilli koo nama biratti duwwaa naaf haa bareedu nama biratti naaf hawwatu jettanii hin deddeebiina yoo akkas ta'e Waaqayyo bukkeetti gatiin qabu waan ta'eef jechaadha. Tajaajilli koo Waaqayyo bukkeetti naaf haa miidhagu hojiin hojjedhu nama bukkeetti beekamu miti Waaqayyo bukkeetti haa beekamu jedhaa hojjedhaa. Kanarraa kan ka'e Waaqayyo Yohaannis saba warqii ergamoonni Waaqayyo samiirraa gadi bu'anii kan isa dhaggeeffatan kanaaf ture. Seenaan isaa seenaa ajaa'ibaati. Maaf kana duwwaa ta'eeree Yohaannis saba warqee keessumaa keessatti waa'ee giiftii Maariyaam haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam mucaa ishee fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos guyyaa 1260 addunyaa kana irra qabattee kan godaante gaddoota shanan waa'ee mucaa isheetiidhaaf kan gaddite giiftii keenya Maariyaamii gaafa inni barsiisu shakkitoota gaafa nafaan qabsiisu ergamoonni Waaqayyoo samiirraa gadi bu'anii monoksee tokkodhaan eessa deemtu jedhee gaafanni ergamoota Waaqayyoo gaafatu waa'ee Maariyaamii Yohaannis saba warqirraa dhaga'uudhaaf deemnaa jedhan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee eenyu barachuudhaaf waa'ee Maariyaamiidha waa'ee haadha Yesuus Kiristoos waa'ee giiftii Maariyaamii barachuudhaaf Yohaannis saba warqirraa bada deemnaa dhaga'uudhaaf
waa'ee dubaroo Maariyaam sa'aatiitti yoo barsiifame sa'aatiitti yoo lallabame waa'een isheedhaa dubbatamee kan hin dhumne akka dammaa kan namatti mi'aawu seenaan dubaroo Maariyaam hojiin giiftii keenya Maariyaam seenaa namaa kan jijjiiru ergamooti Waaqayyoo barachuuf deemna jedhaniidha Yohaannis Afawarqirraa. Amma kanatti kabajame kabaji keessan samii irratti haa ta'u. Kabaji keessan samii irratti akka ta'u garuu hojii hafuuraa kanatti jabaadhaa. Yaa'ii hafuuraa kanatti jabaadhaa. Akka kanatti walitti qabamaati sagalee Waaqayyoo baradhaa. Addunyaadhaaf gura keessanii ergisinaa. Addunyaa nuti keessa jirru gubattee baduudhaaf jirti. Raajii Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 6 gubbaa irratti maal jedha? Ija keessan ol kaasaatii samii kana ilaalaa. Amma immoo gad deebisaatii lafa kana ilaalaa. Samiidhaa fi lafa isin argitan kuni gubatanii ciccitanii baduudhaaf jiru. Garuu sagaleen Waaqayyoo isa nuyi dubbachaa jirru kuni isa nuyi barachaa jirru kuni baraatii hanga baraatti jiraata jedha. Kanaadha kan nuti abdannu. Sisila abbaan keenya dubbachaa turan fuuldura Waaqayyoo kan nu dhufaa deemu amma kanaadha. Waan amma nuti dubbachaa jirru kun fuuldura Waaqayyootti ba'a. Kana duwwaas immoo miti ergamaa Waaqayyoon barreeffamaadha. Ergamaa Waaqayyoon saayidatti kun maqaan namoota as keessa jiranii tokko namaadhaaf galmaa'aa jira. Kanaaf inni akka deddeebinuufiidhaaf sagalee Waaqayyoo walitti qabamuun hafuuraa yaa'iin hafuuraa kan barbaachiseenyi. Gaafa isin hojii gaarii hojjettan fuuldura Waaqayyootti gaafa isin hojjettanii ergamaa Waaqayyoo ergamaan ifaa galmeessaa barateetoo galmeessaa irratti maqaa keessan barreessa. Gaafa isin waan namaa hojjettanii ergamaan dukkanaas barreessa. Galmeen kun lamaan akkuma sila abbaan keenya dubbatan hanga gaafa foon keenyaadhaaf lubbuu keenya addaan ba'utti galmeen kun hin caafama karaa lachuun jechaadha. Gaafa xumuraa garuu wayyoo isinii ergamaa dukkanaa irratti kan galmaa'e galmee sanatu caalataan hin badiisu. Kan isaan galee yoo jiraatte amma isaa gali. Kan koromne yoo ta'e amma koromi. Kan amma tajaajila hafuuraarraa fagaattee jirta yoo ta'e beekumsi biyya lafaa jireenyi biyya lafaa si goomsee mana Waaqayyoo irraa fagaattee jirta yoo ta'e mana Waaqayyootti deebi'i. Addunyaan hin abdatamu. Addunyaa yoo ta'e argina biyya. Kanarraa kan ka'e Yohaannis tajaajilli isaa eebbifamee namoonni hedduunis Yohaannis Afawarqi baay'ee jaallatanii. Gaafa inni du'ellee waggaa 60ffaa isaatti yegguun ni du'u addunyaa mara irratti gaddi dhaga'amee jedha. Addunyaa mara irratti waa'ee Yohaannis Afawarqi du'u miti namooti biyya lafaa keessatti seenaa gaarii lammii isaaniidhaaf biyya isaaniidhaaf hojjetan yoo gaafa isaan gaddi du'anii gaddi namatti dhaga'amu. Garuu kan Yohaannis Afawarqi nama hafuuraa kan ta'e nama cimaa kan ta'e gaddi isaa addunyaa mara irratti dhaga'amee jedha. Egaa akkas jedhe waa'ee warra wareegamanii immoo waa'ee warra gooftaaf wareegamanii waa'ee warra gooftaadhaaf dhiiga isaanii dhangalaasanii waa'ee warra gooftaadhaaf akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 28 gubbaa irratti gooftaan Yesuus Kiristoos warra foon keessan ajjeesan hin sodaatinaa lubbuu keessaniidhaaf foon keessan allayyaa keessatti hambisuu kan danda'u samii fi lafa kana kan uume ana uumaa keessa waaqa waaqotaa sodaadhaa mootii moototaa sodaadhaa akkuma jedhe wareegamummaanii jedhe Yohaannis barumsa isaa keessatti. Wareegamummaan dhiiga duwwaadhaan wareegamuu miti. Wareegamummaan warra waaqa tolfamaa waaqessan mormuu duwwaa miti. Wareegamummaanii sagalee Waaqayyoo bu'anii lallabanii baadiyyaatti hanga magaalaatti hanga baadiyyaatti kanarraa kan ga'e baadiyyaan magaalaa gidduu waggaa 12 nama lallabe. Magaalaaf baadiyyaa gidduu deddeebi'ee waggaa 12 nama barsiiseera. Baadiyyaatti hanga magaalaatti dadhabanii sagalee Waaqayyoo tajaajiluudha. Waa'ee Waaqayyoof beela'anii dheebochuun wareegamummaatti namaaf lakkaa'amaa jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u waaqa kanaa galateeffannu. Kanarraa kan ka'e Yohaannis abbaa wangeelaallee maal jedhame inni amma irraatti hin du'u wareegamaa dhiiga malee jedhame. Wareegamaa dhiiga malee kan jedhame Yohaannis abbaa wangeelaa Yohaannis ilmi Zebedewoos Yohaannis ilmi Maariyaam kan jedhaman garuu danuutu jiru. Isaanii yaadadda sinii baasuudhaaf jedheetti wareegamaa dhiiga malee jedhame. Kanarraa kan ka'e Yohaannis Afawarqi namoota hedduu biratti jaallatamee namoota hedduu biratti kabajamee maal jedhe seetanii lallabni seenaa namaa jijjiira. Dhugaadhumatti sagalee Waaqayyoo seenaa namaa jijjiira. Lallabni dubbii sagalee Waaqayyoo gaafa manni kiristaanaa yogguu nu barsiisu gaafa abbootiin keenya nu barsiisanii
gaafa manni kiristaanaa nutti dubbattu bakka dhukkuba keenyaatti bu'aa. Iddoo dhukkuba keenyaa wajjin gaafa wal argatu qorichaadhaaf dhibee gaafa wal argatu ta'uu guru. Atta wal guru qorichaadhaaf dhibee gaafa wal argatanii wal gargaaru miti. Maal jedhaa barsiisonni fiiziksii warra as jirtan wantoonni wal fakkaatan yookaan qaamolee wal fakkaatan lami maal ta'u jedhe wal liiguu jedha miti. Positive and negative attract wal godhu jedha miti. Positive and negative akka jechuun dhukkubsataadhaaf qorichi gaafa wal argatanii maal wal godhu namichi dhukkubsataan ni beesaadha carraa fayyuu danda'a jecha fayyuu danda'a malee immoo kombinatiin qoricha dhinnaa kan nama fayyisa jechuu miti. Kan nama fayyisu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyoo qorichaadha. Sagalee Waaqayyoo nama fayyisaa jedhe Yohaannis Afawarqi barumsa isaa lallabee. Meegaa waa'ee seenaa Yohaannis Afawarqi kana yoo jedhingaa mee barumsi sagalee Waaqayyoo barachuun maaliif nama fayyada? Bu'aa maalii qaba? Bu'aa maalii qaba? Gaggabaabsee isinitti hima. Tokko sagalee Waaqayyoo nama jabeessa. Sagalee Waaqayyoo nama jabeessa. Sagalee Waaqayyoo gaafa raafamuu, gaafa ari'atamuu, gaafa du'aa, gaafa waraanaa, gaafa beelaa, gaafa dhukkubaa. Sagalee Waaqayyoo nama jabeessa. Maarree ergamaa Waaqayyoo inni guddichi qulqulluun Gabri'eel gaafa Yerusaalem ishee samii irratti magaalaan ergamootaa gaafa jeeqamee magaalaa ergamootaa irratti gaafa lolli ka'e amma uumaa keenya arginutti jabaadhaa dhaabbadhaa jedhee lallabee lallabni jalqabaa samii irratti jabaadhaa dhaabbadhaa kan jedhuun ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliidhaan jalqabee jedha. Mucaa namaa keessaa immoo bara kan fuulduraa sanatti hin jalqabee abbaa keenya Nohiidhaan jalqabee inni immoo maal jedhee cubbuu keessan irraa dhiigaa jedhe. Yohaannis Suphaan immoo bara kan waaraatti maal jedhee mootummaa Waaqayyoo isinitti dhiyaateetti. Yaada garaa keessanii gaddaradhaa. Qalbii keessan jijjiirradhaa. Inni tulluun gadaa jedhu jallanaa qajeelu tulluu jechuun beekumsaadhaan taayitaa biyya lafaan aangoo biyya lafaan inni jallaan immoo hojii biyya lafaa kanaan hojii ejjaan hojii xuraa'ummaan hojii hamaa addunyaa kanaadhaan kan jallatte qajeeli deebii gooftaan Yesuus Kiristoos dhufeeraa hojii Yohaannis Suphaan lallabe. Kanaaf sagalee Waaqayyoo yookaan barumsi dubbii gooftaa keenya nama jabeessan jedhame kanaaf jechaadha. Kanaaf abbootiin keenya baay'een ittiin jabaataniiru. Kanaaf abbootiin keenya baay'een karaa hedduu ittiin darbaniiru. Karaa adda biraa sagalee Waaqayyoo maal namaaf godha seetanii karaa badiisaarraa nama deebisaa. Karaa badiisaarraa, karaa allayyaarraa, karaa du'aarraa gara jireenyaatti nama deebisaa. Isaan keessaa nama tokkoon isinitti hima. Sagaleen Waaqayyoo namoonni karaa badiisaarraa deebise. Namoonni karaa badiisaarraa yoo jiraatan gara jireenyaatti akka deebitan. Faarfannaa keessaa kan baate gara faarfannaatti deebi. Lallaba keessaa kan baate gara lallabaatti deebi. Qixaasee dhiistee qixaasee keessaa kan baate qixaaseetti deebi. Yeroo akkasiidhaaf bara akkasii tajaajilatti deebi'attanii yoo baraaf yeroo baatinaa hin goominaa. Addunyaan kun akkasittiidhaan nama goomsiteetu lubbuu namaa balleessiti. Addunyaan kun akkasittiidhaan nama goomsiteetu karaatti nama hambisti waan ta'eefi. Eenyudha yoo jettanii sagaleen Waaqayyoo nama karaa badiisaarraa karaa allayyaarraa nama deebisee Musee Tsaaliim nama jedhamudha. Museen Tsaaliim namni jedhamu kuni shiftaa ture. Karaa irra dhaabbatee nama saamaa ture. Namni akka itti gabaa dhaqu dhabee namoonni akka itti deeman dhabanii gaafa kanaa guyyaa tokko dubartii tokko argee dubartiin kun immoo maal gooti seetanii warra waan gaarii hojjetanii fi gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 27 gadi 28 gubbaarratti maal jedhee warra waan gaarii hojjetaniif waan gaariitu ta'aa jedhe. Gaafa dubartittiin gabdii keenya maaramiidhaan harmi si baatteedhaaf gadameessi si baatte akkam kan eebbifamte haa ta'u gaafa isheen jettu isheen kabaja giftii maaramiidhaaf jettee miti. Akkuma maaramii namni naa kabaju. Akkuma haadha Yesuus Kiristoos namni ulfina naaf haa kennu jennaan gooftaan Yesuus Kiristoos immoo warri sagalee koo dhaga'anii hojiirra oolchanii kan eebbifamanidha kan ayyaanomanidha. Warra sagalee Waaqayyoo dhaga'an ta'a. Gaafa kana gara dubbii keenyaatti gaafa deebinu harmeen kuni warqee abbootii qabeenyaa harkaa kiristaanota harkaa walitti qabdee gara mana Waaqayyootti geessiti turte. Gaayyoo ishee mana Waaqayyootti geessitu mana Waaqayyootti gaafa ishee warqee kana fudhattee dhattu maal godhe seetanii
eessatti jedhee gaafate gara mana Waaqayyoo fi warqee kennaa jirti. Kanaaf abbootiin keenya addunyaa darbitu kana dhiisanii waan gaarii filatanii waan gaarii filachuu isaanii dhiisanii maqaan isaanii galmee jireenyaa irratti barreeffame maqaan isaaniis galmee jireenyaa irratti barreeffamuu duwwaa miti. Gidiraa addunyaa kanaa rakkina addunyaa kanaa qormaata addunyaa kanaa jala darbanii maqaan isaanii galmee jireenyaa irratti caafamee jedhe Yohaannis mul'ata isaa boqonnaa 6 gubbaarratti. Yagguu kanaadhaa kana dhaga'ee eddaan nan du'e kaleessa deemgaddaa qabeenya namaan saamaan ture kaleessa deemgadda sagalee Waaqayyoon dhageenye kaleessa deemgadda lapheen koo dhagaa ture kaleessa deemgadda waa'ee mootummaa Waaqayyoo naaf hin galle kaleessa deemgadda waa'ee Yerusaalem naaf hin galle an qabeenya namaa kana warqaa fuudhanii kaan immoo warqee quba isaatti baasee morma isaatti baasee mana Waaqayyoof kennaa jedhee hunduma isaanii gooftaa keenya duukaa bu'ee jedha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Obboleessa koo obboleettii koo abbaa koo harmee koo kaleessa deemgadda namaa wajjin wallabdee mana Waaqayyoo keessaa fagaatteetta yoo ta'e sababa namaadhaaf mana Waaqayyoo irraa fagaatini. Sababi namaa eenyuun iyyuu fayyisu sababa baluudhaaf mana Waaqayyoo irraa fagaattee sababa baluuf qophaan irraa fagaattee sababa baluuf dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dhiisee irraa fagaattee jedhina. Sagalee Waaqayyoo gaafa sinitti lallabamu yakkuma inni kiristaanaa sinitti himtu sagalee Waaqayyoo dhagaa qalbii keessa jijjiirradha. Battalatti qalbii isaa jijjiirratee jedha. Kanarra iyyuu darbee hundaa'uun Museen Xaaliin namni jedhamu kun monoksee ta'ee mannanee gadaamii seenee maqaan isaa galmee warra qidusaan irratti galmaa'e. Isaan irratti caafame maqaan isaanii kaleessa deemgadda nama jallaa ture siniraa jedhan. Kaleessa deemgadda faarfachaan ture siniraa jedhan. Har'a garuu seenaan isaan haareffame. Har'a garuu seenaan isaan jijjiirame. Har'a garuu seenaan isheen haareffame. Har'a garuu seenaan abbaa kootii harmee kootii obboleessa kootii obboleettii kootiin haareffame siniraa jedhani. Tajaajila hafuuraa jechuunis kana jechaadha. Kanaaf lallabni sagalee Waaqayyoo karaa badiisaa irraa maal nama godha? Nama deebisaa. Maarree sila abbaa keenya dubbatan yeroo qulqulluu Phaawulosiidhaan mana Waaqayyoo yeroo inni gubuudhaaf deemaa ture ibidda nama baadhatee deemaa jiru kiristiyaanii nama baadhatee deemaa jiru lallabni dubbii Waaqayyoo maal isa taasiseera? Lallabaa wangeelaa isa taasiseera. Lallabaa wangeelaa duwwaa miti Phaaphaasii isa taasiseera. Phaaphaasii duwwaa miti osoo dhukkubsatu dhukkuba sadii qabu mataa isaa osoo nyaatu cinaacha isaa osoo waraanu akka inni daabiloositti ramadamee yeroo hundaa kan isa dhiphisu dhiphinaatiin nama lallabaa ture. Kanaaf iyyuu warra akkasii kana deebisee sagalee Waaqayyoo jijjiireera. Kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyoo nama jijjiira. Sagalee Waaqayyoo nama guddaa nama taasisa kan jedhame kanaaf jechaadha. Inni gara biraan sagalee Waaqayyoo eekkamsa namatti dhufu jalaa nama oolcha. Eekkamsa namatti dhufu jalaa guutummaadhaan guutuutti raajii Yoonaas boqonnaa tokkotti akka dubbisaa. Raajii Yoonaas boqonnaa tokkotti hanga 4 karaa adda biraa immoo warra keessaa dhagaan hundi dhageenye seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa tokkotti hanga 23 dubbisaa. Achirratti caafameera. Saba warra naannaweetti gaafa badiisitti dhufe gaafa dheekkamsitti dhufe gaafa Waaqayyo biyya keessan hin balleessaa gaafa Waaqayyo dhalataa keessan hin balleessaa tokkoon keessan iyyuu hin haftan gaafa jedhu lallaba raajicha Yoonaas dhaga'anii guyyaa sadiidhaaf halkan sadii soomanii kadhatanii bu'anii yaa Waaqayyo nu oolchi jedhanii badiisatti dhufu qalbii isaanii jijjiirratanii oolaniiru. Mee isinis rakkina irra nutti dhufi qormaata nutti dhufee addunyaan kun ifa fakkaatti malee addunyaa dukkanoofte kana addunyaan kun addunyaa namatti toltu fakkaatti malee addunyaa boo'ichaadhaan biyya tokko biyya lama osoo jedhin addiiwwan addunyaa kana keessaa torba keessaa jaarra namni kan jiraatu addiicha torba fara namni jiraatu waan ta'eef jechaadha. Addii mucaan namaarra jiraatu keessa namni hin boonye eenyudha? Haati hin boonye eenyudha? Abbaan hin boonye eenyudha? Ilmi hin boonye eenyudha? Kee hundumaatti gadditti galuu jechuun boo'icha duwwaa miti wayyaa assanii wayyaa gurraacha uffatanii taa'uu duwwaa miti. Namni yaada isaatiin maaf dhukkubsate? Namni sammuu isaa keessatti yeroo hundumaa boo'aa deema. Boo'ichi kun maaliif ta'e? Sagalee Waaqayyoo kun eekkamsa akkasii namatti dhufe namarraa deebisa.
bara rakkinaa sanatti, bara dhiphinaa sanatti, bara yaaddoo sanatti warra maqaan isaanii galmee jireenyaa irratti caafameeti. Warri gara Waaqayyootti goran dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'an ni oolu jedhamee caafamee. Akka bari rakkinaa dhufus immoo, bari rakkinaa akka dhufus immoo, bari dhiphinaa akka dhufus immoo, barataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e qulqulluun Phaawulos ifa addunyaa kan jedhame maal jedhe seetanii lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gubbaa irratti bari rakkinaa, bari yaaddoo, bari boo'ichaa, bari nama sodaachisu akka dhufu beeki. Keessumaa keessatti immoo guyyoota gara xumuraa sanatti guyyaatti ilmi Waaqayyoo addunyaa kana dabarsuudhaaf dhufutti, guyyaatti ilmi Waaqayyoo murtoo laachuudhaaf dhufutti rakkoodhaa maanii, dhiphinni hamaanii, gidiraa hamaan akka inni ta'u beekii jedhe. Kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyoo yeroo akkasii keessatti qoricha laphee namaatti bu'ee nama fayyisuudhaa jecha. Akka sabanaa lawwee qalbii keessa jijjiirradhaa. Soomaa kadhadhaa bu'aa. Yaa Waaqatti gara keenya ilaali jedhaa. Yaa Waaqa ormaatti kun hin ga'aatti nurra dabarsii jedhaa. Haadha kee dubaroo Maariyaamiidhaaf jedhiiti. Ergamaa keessa guddicha qulqulluu Mikaa'elii fi qulqulluu Gaabreeliidhaaf qulqulluu Raagu'eeliif jedhi yaa Waaqatti nu oolchi jedhaa kadhadhaa. Warri gara Waaqayyootti goranii hin oolu jedhamee caafamee jira. Kanaaf gara Waaqayyootti bu'aa kadhadhaa. Waaqayyo akkasittiin ijoollee isaa oolcha waan ta'eef. Egaa ati isin dadhabsiisu maalan godha? Maalan godha? Dammayyootoo mi'aawu maragu jedhan abbootiin keenya. Hiiki isaanii kannaaf haa ta'u. Garuu waan cimaa tokko isinitti hima. Namni hundumtuu akka rabbi umurii isaa keessatti waan gaarii akka godhu, waan gaarii godhee ittiin immoo qalbii isaa jijjiirratee mootummaa Waaqayyoo akka dhaanuudhaaf jaartii tokkotu ture jedhan. Silaa gaarraa waa'ee maanguddoo kanaa dubbachuu ni oola. Abbaan keenya isaa baay'ee waa'ee maanguddoo kaasanii dubbachaa oolan. Anas waa'ee majaartiin dubbadha. Waa'ee dargaggeessaa waa'ee warra dargaggeettii maal komatiin eegalan sinii homaan waa'ee keessan immoo. Gaafa kana jaartiin maal godhe seetanii umuriin isaanii waggaan isaanii 80. Umuriin isaanii 80. Umuriin isaanii 80 mana Waaqayyootti hin deddeebi'an. Taataa qurbaanaas hin dhaqan. Ta'anis akka keessan kan dubbii sagalee Waaqayyoo ta'anis hin dhaggeeffatan. Hin barreeffatanis waa'ee barachuu waa'ee dhaga'uunis isaan geggeessan jiru. Gaafa harmeen kun maal godhan seetanii ergamaan dukkanaatti dhaqe. Ergamaa ifa fakkaatee harmee jedhe. Jennaan umuriin keessan meeqaa jedhee gaafate. Innaan eenyutti haasaa jiru? Ergamaa dukkanaa seetanaa wajjin haasaa jiru. Waa'ee isa kanaa qulqullichi Phaawulos maal jedhe? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 14 gubbaa irratti ergamaan dukkanaa ergamaa ifa fakkaatanii gara keessan dhufu jedhamee caafamee jira waan ta'eef. Yagguu kanaa umurii keessan meeqaa jedhee gaafa 80 innaan amma maali umurii keessanitti isinii dabaluu dhufee umurii keessan meeqaa innaan dhalagoo itti innaan akkasuma buluma isaa qaqqabdee kan ishee qaqqabdu garuu ergamaa dukkanaati fuula isaa qaqqabdee dhalagoo erga goote immoo umuriin namni tokkoyyuu dhibbanaaf guutuusuma jedhan sana iddamatti naa dabaleetti. Gaafa kana rakkoo qabu giddiin qabaatee jedhetti dabalee gaafa nachi deemu achi sokki garaa nyaatee kottu gommee dhalagoo itti amma gaa waa'ee maaliitti dhagaan waa'ee umuriidha waan ta'eef jechaadha. Jedha lakkoo innaan kottuutti hin jedhu gaa innaan hin dhufe. Innani merga goote moni balle na gutteta amma suwaatti na dabaleet lafa laafi gadi boqotu jedhu biti oromoo gaafa mammaaf. Innani jaartii maal jette ammas meesa diddamatti na dabali dhibbumaa diddama naafa ta'u giddiin qabaatine ammas callumatti daddabalchiifatti cirumaayyuu keessa baate maal jette yoo na ajjeesuu dhiifti yoo kan akkas jedhu jiru yoo na ajjeesuu dhiifti yoo ciruma isaa addunyaa kana irratti yoo na hambiste amma namoonni tokko addunyaa kana irratti jiruun sodaatu. Keessumaa keessatti namni addunyaa kana irratti gaafa qabeenyaa qabu, gaafa jireenya gaarii qabu, gaafa barcuma gaarii qabu tun duute hin jaallatu. Hin jirani namoota akkasii. Utaa biyya lafaa kana irratti hafanii biyyi lafaa kun garuu algaa miti. Biyya qormaataan guutamte, biyya rakkinaan guutamte, biyya dhiphinaan guutamte. Ciruma isaa yoo na ajjeesuu dhiifti innaan maal hojjechaa turteenaan gaafa barsiisonni wangeelaa sagalee Waaqayyoo lallabanii mana kiristiyaanaan deemu abbaa qalbii jijjiirannaa wajjin iyyuu quba waliin qabu waa'ee qurbaanaas hin beeku waa'ee fooniidhaaf dhiiga Kiristoos hin beeku waa'ee mootummaa Waaqayyoo jedhamtus hin beeku innaan yoos immoo maallaa hojjechuudhaaf jettee biyya lafaa irratti na hambisuudhaaf jettee jedhee gamichi morma ishee ulichaan qabatee sadi iddamatti dabalee afurtamatti dabalee shantama ciruma isaa wajjin ajjeesuu dhiiftes jedhee karaatti hambisee 80 fudhatee deemee jedhanii jedhama.
Kanaaf egaa maal jechuu barbaade bara jiraatan keessatti sa'aatii sagalee waaqayyoo dhageessanitti dhaga'a. Addunyaan kun nama gowwoomsiti, nama fakkeessiti. Addunyaan kun yeroo ishee gabaabduudha. Addunyaan kun addunyaa qormaataan dhiphinaan guutamteedha. Kanaadhaaf iyyuu addunyaa akkasii kana keessatti gara waaqayyootti goraa. Sagalee waaqayyoo dhaga'a. Sagalee waaqayyootti jiraadha. Mana waaqayyootti deddeebi'a jechuuf jedhee jechaadha. Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu. Waaqayyo waan hamaa nurraa haa qabu. Kadhannaan giiftii keenya maaramii, kadhannaan wareegamaa qulqulluu